Fatmu maal jedhama maqaansa? Rakkina. Yaab heda afaan Oromoodha akkatti barreeffamee jiru kana. Maal ati martaan afaan Oromooti? Martaa jechuun maal jechuu afaan Oromootitti? Maartaa maqaa. Maali? Maqaadha. Maqaan immoo moggaasa waa tokkoof kennamu maqaan. Maqaa afaan qubee Oromoo irraa dhufe kun immoo afaan saba biraa irraa dhufe martaan. Afaan Oromoo. Maal jechuu hiikoon isii martaa jechuun? Maqaa jechuun moggaasa nama tokko waa tokkoof kennamudha. Nama qofaatu hin taane. Amaanu'eel jechuun waaqayyoon hojii jira. Eli jechuun waaqayyo. Abumaas jechuun maal jechuudha? Afaan Oromoo moo afaan Arabiffaa moo afaan Gi'isii moo afaan Ibirootaati? Afaan maalidha? Afaan Arabaati. Ani hiikoo beeku. Ati Arabarraa dhufte maa afaan Arabaatti barreeffatte? Siin gaafadhe dura waan si gaafante karaa milikin hin beeku afaan Arab maal jette ka Abdul Fattah dubbisu. Maqaadha. Maqaan immoo moggaasa waa tokkoof kennamudha. Si jedhe be. Beeke maqaan jechuun maqaan moggaasa wayiitiif kennamu. Yesuus jechuun illee maqaa isaa moggaafame. Amma waan jedhe maqaan namaa moggaafamu tokko hiikoo qabamu qabu. Maqaan koo moggaasa naaf kennamedha hiikaa sammootiin natti miga akka afaan Oromootti maqaa jechuun moggaasa waa tokkoof kennamudha. Waan hiikoo isaa hin beeku jedhi fadhu dhagaa ta'uu mala fadhu nyaata. Maartaa jechuun maa jechuudha jette moggaasa naaf kennamedha. Maqaa jechuun sun moggaasa nama tokkoof kennamudha. Ati maqaan qabdu ati akkamittiin si waamama? Moggaasni sii kenna beekee baramma moggaasni sii kenna san hiikoo afaan kan keetitti qabamu qabu hiikoo. Okay, afaan Oromoon afaan koodha. Kunis afaan Oromootti si hiikee jira boo. Maal jechuu? Okay, martaa jechuun maal jechuu afaan Oromootitti? Dhagaan jirtu mee maartaa jechuun maal jechuudha? Mee naa hiike. Singa maqaa kiyyaa miti maqaa kiyyaa ani martaa mi bar ani bumwaasi singa badeegas. Okay, mee sitti maal fakkaata sitti mee naa hiike? Waan ati hin beekne sima siin moggaafate maal jechuu ani hin beeku. Astaghfirullah shuweda. Dhagaa. Waan masirrii tokkumaa jallistu waa masirrii tokkumaa jallistu jaallattaa. Ati diraamaaf taata bee dhugaa rabbi. Diraamaa hojjechaa jirta. No diraamaa miti. Har'a dhufee maqaan kan kee maali yoo nan hiikoo maqaa kan koo moggaasa. Okay, abumaas jechuun maa jechuudha? Ishee mee qomee hankiirraan baradha. Ani hin beeku. Okay, hin beeku. Abumaas jechuun maa jechuudha? Wansi dura hin beeku jadi maqaa kiyyaa hin beeku jadi hiikoo kan keessi hin beeku. Sii ta'uu dide deebisee sii ta'uu dide miti mee hankee kana munitti hime. Maal jettee naade martaa jechuun min maalatu no? Maal jechuun maqaadha ka maqaa kooti moggaasa maqaa jechuun immoo moggaasa waa tokko. Maqaan san hiikoon qabu. Fayyoo uummata pheenxee yoo himatuma jabaatti uummanni. Martaa jechuun takka martaa. Abumaas uummata pheenxee jechuun ikkoo. Uummata mormitu waa takka jechuun maqaa siitu. Uummata pheenxee jechuun uummata qorichaaf barbaadaman keessaa isa tokkodha qorichaaf jechuudha. Qorichaaf okay qoricha maqaa kana yee martaa jechuun maal jechuudha? Maqaa jechuun moggaasa kooti maqaa jechuun moggaasa waa tokkoof kennamudha maqaadha. Okay maartaa jechuun okay maartaa jechuun maqaadha. Okay maqaa. Okay obboleettii ati dubartiidha. Maqaan kan kee martaadhaami. Sabni kee Oromoodha. Biyyitti dhalatte Oromiyaadha. Bakki ammarra jirru kun gartee TikTok irraa maqaa kana eenyu si moggaasee sin jedhe maatitiyyaa jetta. Maqaan kun eessarraa si mogga'ee Amaariffaarraa immoo Oromiffaarraa immoo Gi'iziirraa immoo jedhee namni si gaafate. Hiikoo maqaa keetiin beektu jechuun biyya lafaarra jiraatteeti. Shame. I'm sorry. Afaan Oromoodhaa siin jedhe bee. Maal jechuu afaan Oromootitti? An takkaa dhageen beeku martaa hiikoo isaan beeku wallahi hin beeku. Ustaaz obboleettiin Alaazarii isa du'aa kaa'eessa Oromoodhaa isiin? Martaan itti dhuftee inni beekaa bara waqtii achi jiru. Mata dhaabbii deemu jira hin beektu. Isiinis Oromoodhaa? Obboleessa kee kaase Yesuus. Ana Arabiffaa Ingiliffaa siin jechaan jiru bee maqaan kun maa jechuudha jetteenna maqaan moggaasa waa tokkoof kennamu moggaasa. Inni asirraa maal goote ani waan siin jedhe cufadhee wangeelallee kuno maqaa kan kee eessarraa sii dhufe maqaan kun martaa jechuun Amaariffaarraa immoo Ingiliffaarraa immoo Arabiffaarraa immoo afaan kamirraa hin beektu hiikoo isaallee hin beektu mi galgala kanarraa deemiti maqaa waaqayyoo sii du'eetiin maatii ta'e gaafadhu. Lakki abumaas. Maqaa jechuun maa jechuudha itti moggaasa waa tokkoof kennamudha akka afaan Oromootti jechuudha. Afaan Oromoon baranneeti. Qome afaan Oromoon baranne moo abaa caadaan baranne. An akkasiin jenne maqaa jechuun si gaafane marta maarataa marataa miti martaa jechuun maal jechuudhaan sin jedhe afaan Oromootitti.
Inni kun maaliin barreeffame? Arabiffaa moo Ingiliffa? Qubee afaan Oromoo Laatiiniin barreeffame. Kan Abdul Fattah illee qubee afaan Oromoo Laatiiniin barreeffame. Arabiffatti hin barreeffamne. Sanillee dubbisuu dadhabdeeti. Okay, gaafiin si gaafate maali? Maqaa keetu gaafa barate. Hin beeytu maqaa isii mucaan tuni. Okay, abomaa jechuun maal jechuudha? Mee hanqinaa hiikimeen barannu keerra. Deebisi. Kiyyamaa irraa qoo qabdaan kiyya. Maqaa kee beekte ibsattaa? Hin beeytu. Waan an jedhin irra keessee bar. Situ jaallatee lafaa ka'ee fi deebi'anii waan an fideen qabu. Waan falmii hin qabne falmii jaallatta. Abdul Fattah maal si gaafate deebise iyyee haa dhaggeeffannaa. Gaafis. Gaaffii waa'ee jechuudha. Waa'ee jannataati gaaffiin suni. Akkam jedhe maal jedhe gaaffiin isaa maali gaaffiin isaa maal ture? Akka musliimaatti abumaas maal taatan dhaggeeffadhaa akkas jedha dhaggeeffatan ariifatiin. Barsiisaa jechuun hin ariifatu yoo ariifate barataa waa irraa hubatu hin qabu si galee. Naaf hin galle ka anin jiru maal si gaafate? Okay ani aduu falta bakka miyyuutti qabadhati isaaf hin deebisaane okay. Irraa kaafadhu. Asimmaan nu deebisu waan kaleessa maal si gaafate kaleessa maaliif kaleen deebisini arra maaliif deebiste anuun jiru baruun barbaade maal jedhee si gaafate ni katabadha maal jedhee ni mee dura maal jedhee si gaafate. Okay barreeffadhu bakka argattas ta'e. Maal jedhee si gaafate? Barreeffachaa artaari. Jedhi ni barreeffadha. Biirii diimaatiin barreeffamu ka biirii diimaa. Qayyitiin barreessiniiti qayyii bareedaa isaatiin barreeffadhu. Akka jedhu. Ayyee. Eewa. Ayyee samaayee. Maal jedhee si gaafate Abdul Fattah kalee? Gaaffii waa'ee jannataati jechuudha jannata keessatti. Maal jedhee waa'ee jannataati waa'ee biyya lafaa jedhe maali gaaffiin specific addatti maali gaaffii maal jedhe? Waa'ee jannataati. Jannata keessatti. Maal jedhee si gaafate mallattoo gaaffiitti godhee? Jannata keessatti warri musliimaa wal fuudhu achitti. Isaa akkana jedhee si gaafate? Jannata keessatti wal fuudhu. Ati maali islaamaa akka si gaafatu? Isatu barsiisaa jira kaa barsiisaa jira jannata keessatti jechuudha. Si gaafii gaafate moo isaa gaafii si gaafate? Maaloo mucaan maal ta'a? Anatu gaafate. Anatu qotuunni waa'ee jannataa barsiisuuti. Anatu gaafate. Maal jetta duba? Kanaafuu ati maqaa keessatti beektu namatti gaafate. Maraati namtichi yoo maraatti babuumaas maal taate? Maraattuudha irra raayikoo ka maraattuudha malee martaa miti. Fataa jechuun barbaaddeettati nama wajjin gaafate raawwachuun barbaade. Gaafate isaaf hin deebisee jechuun jirta. Ammoo gaafii ta gaafatte. Ati naggeeffanne waan ta'eef ishee naggeeffadhu orgee akkas ta'e. Irra deebisi gaafate. Abdul Fattah gaafii si gaafate moo Abdul Fattah gaafate waa'ee jannataa? Wallahi. Waggaatti waa'ee abboomaas nama kofalchiista dhugaa rabbifataa nama goota. Mana godhu jirta atu biyya sadiitti dhufta waggaa keessaa guyyaa tokkicha dhuftu sana. Ukkeerraa kaasi takka kolfii ukkeerraa kaasi kolfarraa maa. Guyyaa kana guutuu iyyaa oolta takka zanaa qabirra hojjesitti tola. Jechaan oole. Lallabaa oolte jedhe wangeela lallabaa oolte wangeela lallabaa jedhe waa sagalee waaqayyoo daleen ayyee atiitu Abdul Fattah waa'ee jannataa gaafate moo isaatu waa'ee jannataa si gaafate? Anatu gaafate. Akkas gaafattuun si maal jettee gaafatte? Isa hagaaf deebisu gaafiin deebisettee dhuftaa dubate. Ufumaaf gaafii gaafatte ufumaaf deebista? Lakkinatu gaaffii gaafadhee tananii inni kiristaanii gaafallee jannata deemanii warri kiristaanaa gaafa jannata deemanii achitti maal godhan? Quraana irratti kijibdee ragaa sana fidi mahyaa maan dhagaamu jaran irraa fuudhaa bakka. عبدي موسى السلام عليكم إبسا السلام عليكم MD إبسا محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته المازيز بقر وفته شبكة على موشي على موسى شكاينا يسوس جرا ما إذا قلت وانت
Maal uummanni kun gisee na bira qalbii gateessa akkuma yesuun qalbii gatee jedhan na biratti qalbii gattanii jedhana. Haaloo. Maal jetta abuu? Maal jedha nagaan siif haa ta'u akkam? Ameen siifillee nagaan haa ta'u bareedaa kiyya bulloo kiyya akkam? Akkana fuullee koo jirtu nagaa. Akkana wala eebbisan namni. Okkotaallee walumaa wala eebbisanii bara. Sanka Oromoon kanuma qabdii miiree Oromoo bara kanaatu jajallattuu taate malee bara Oromoon durii beettudha beettee mataan dura. Warruma TikTok kana malee kaan nagaa qaban malee iyye. Finni ammaatu ni beetta homaa garaa nama nyaattu Oromummaa ishee biyyee iyyuu nyaate kan ammaatu ni maal akka taate Oromummaa waliin kabajjuu Oromummaa waliin beettu. Maal akka walitti qabdu maal akka addaan qabdu beettu. Akkas. Jilmuma deemti beette Oromummaan ganamaa ka durii nuuf haa deebituun jedhaan. Amen. Jaalaltiin isaanii waan hundinuu isaanii. Akka biraa kiristaana moo ortodoksii moo waaqeffataati? Waaqeffataadha moo pheente moo ortodoksii moo protestaantii moo Peentedha. Wangeela dubbistee? Haga danda'ame dubbise. Quraana dubbistee? Quraana si xiqqoo reefanittira. Fakkeenyaaf mee maal fa'aa dubbistee quraanarraa? Suuraa tam dubbiste? Yaadannoo irraan qaba. Jechuun akkanoo keewwata dubbiste malee dubbisuu jechuun amma fakkeenyaaf seera uumamaa guutuu dubbisuu seera ba'uu dubbisuu jechuun akkana dubbisuu jechuun kitaaba guutuu takkaa gubbaarra takkaa jalarraa namni dubbisaa deema. Okay. Anyway, okay. Akkasitti miti garuu badaa. Wangeela ni amantaa? Inni amana abbuun ni amana. Goobas dubbiin Yesuus wal ni diigeettee ni amantaa? Wal faalleessa. Wal faalleessa dhee namana. Goobas wal faalleessa jechuun dura wal faalleessa afaan Oromoo sii galaan wal faalleessa jechuun. Bareedeen naa gala bareechee naa gala irraa afuufee. Goobas. Fakkeenyaaf dubbuma Yesuus wal faalleessu takkaan si hima tole. Hin qabdaa wangeela biraa? Tole. Marqos bani Marqos 8 du'a Yesuusin si qaba waa'ee du'a isaarratti Yesuus dubbii lama afaan lama dubbate waan wal diigu. So waan jedhu Yesuus Kiristoos du'ee guyyaa meeqatti du'aa kaafame? Guyyaa 3 booda moo guyyaa 3ffaatti? Guyyaa 4ffaa, guyyaa 5ffaa, guyyaa 6ffaa, 7ffaa hin beekamu guyyaan inni du'aa kee jedha. La Yesuus Kiristoos du'ee guyyaa 3ffaatti du'aa ka'e maaltu gaaffii fidereen bira? Okay, sii kana boqonnaa lama Yesuus wangeela hin qabdaa bira hin dubbistaa. Qabaachuu qaba garuu gaaffiiraaf isin eebbumaas. Hin deebista kanuma jechuun akkana jettee amantaa hin jedhu wangeellee kana akka isin akkana jettanii. Ayyee rakkoo qabu ishee luqqisii maalirra? Luqqisii wanta naa dubbise Marqos 8 30 takka dubbisime. Saniif akkasumatti Marqos dubbisa. Yoo ijaan argitee achirra wayyaa ana dubbisuurra yoo ijaan argitee nu dubbistee irra wayyaa. Atummaan. Marqos 8 meeqa? 8:30 takka. Kan dubbisa. Dubbii kana kan dubbates Yesuusuma qaama biraatii miti. Yesuus ilmi namaa manguddootaa fi luboota warra hangafootaatiin barsiisota seeraatiin guddaa dhiphachuunii fi raawwatee tuffatamuun du'atti kennamuun in ta'a guyyaa 3 booddee du'aa inka guyyaa meeqa booda? Guyyaa 3 booddee. Ati guyyaa 3tti naan hin jenne? Ayyee guyyaa 3 qabaarree guyyaa 3 booddee kan jedhu maarree? Halleluuyaa. Sos kan bu'aalaa fi kasos 10 sos maarree bu'aala. Okay, booddee sii galee amma kana jechuun guyyaa 3 booddee jechuun guyyaa 4ffaa kaafame. Guyyaa 3 booddee du'ee du'aa kaa jedhama barra. Akkasiin guyyaa 3 booda jedhe guyyaa 3 booda jedhe guyyaa 4ffaa ka'e moo guyyaa 5ffaati moo guyyaa 6ffaati moo guyyaa 7ffaati? Guyyaa 3ffaadha malee wanti 4ffaa jedhu jiru. Guyyaa 3 booddee kan jedhu wanti 4ffaa jedhu jiru abbummaas isaa naa godha. Waan siin jedhu akkana si jedha amma fakkeenyaaf amma saantu meeqa amma si biraa sa'a meeqa? Sa'a tokkoof walakkaa.
walakkaa dhiisirra sa'a tokkoof walakkaa ittiin sa'a meeqa akka sa'a itti guutii sa'aan itti aantu sa'a meeqa. Yaani torba jechuudha qaafii rakkoon qabu maal jechuu barbaadan? Okay sa'a torba fakkeenya okay sa'a torba sa'a 8 sa'a 9 siin jedhama sa'aan akkasii miti akkanaan siin jedha za'a 3 irrattiin sii dawwala za'a maali za'a torba miti 8 za'a 9 irrattiin sii dawwalaa fi za'a 9 boodaan sii dawwalaan tokko. La abumas akka hiikkattan kana miti bar. No hinni kanne boodaan kun sii galee afaan Oromooti. Galgala kana za'a 9 boodaan sii dawwalaa fi za'a 9 ittiin sii dawwalaan tokko. Maa eenyu ta'u fi naasaa jira sa'ani si hojii naasaa jira. Almaz. Ayya bumuwaas kun guyyaa sadi booddee kan jedhu kun akka yaada keessanitti malee guyyaa sadi waan kaa'edha. Afaan Oromoo siif hin galle wangeelii siif hin galu. Afaan Oromootitti galgala kana za'a 9 irrattiin sii dawwalaa fi za'a 9 boodaan sii dawwala yoon jedhe tokko. Garaagarummaan ibsa afaan Oromoo lama jecha kana waanuma qofa afaan tii kanaa fi boodaa kana qofa za'a 9 ittiin galgala kana sii dawwalaa fi za'a 9 boodaan sii dawwala lamaan kana garaagarummaan isii maali? Tokkuma garaagarummaan qabu saalis guyyaa sadi booddee kan jedhu garaagarummaan qabu. Dhaggeeffadhu. Okay, afaan Oromoo za'a 9 jechuun exactly za'a 9 za'uma 9 sii dawwala waan beekame. Za'a 9 booda jechuun hin beekamu. Fadhu za'a 9 cinaa, fadhu za'a 4, fadhu za'a 8, fadhu guyyaa itti aanu, fadhu kan itti aanu hin beekamu. Akkasii amantaa? Yaa abumaas akkasiin jetta gadhiisa wangeelli bari sirrii dubbata bari guyyaa sadi booddee du'aan hin akkasiin jetta akkasii ta'uu danda'a garuu. Garuun jedhin no afaan Oromoon hin dago niin baradhee barsu afaan Oromoo nama dogogguru tokko hin seen nama baradhee kanatti afaan Oromoo okay waan siin jedhe za'a 9 ittiin galgala kana mana kee dhufaa fi xayyaara za'a 9 ittiin yaabbadhaa fi za'a 9 boodaan yaabbadhaan tokko. Ela abumaas fakkeenya waan fuulduratti godhamu tokko fakkeenyaa fi guyyaa sadi booddee du'aanii kaa'amaa jedhama. Fakkee fuuldura sitti bajjira ani wallahi kijiban barbaadu afaan Oromoo seellu waan godha za'a 9 boodaan sii dawwalaa fi za'a 9 ittiin sii dawwalaan tokko moo garagala. Inni kun tokko miti kan inni du'ee du'aa ta'e gaafa sadaffaa. Afaan Oromoo jiran ilmaan Oromoo abaacaa warra barate harmi akka harmee teenyaati abbaa keenya warra barate taatanii afaanuma Oromoo Amaaraffaa miti Ingiliffaa afaanuma Oromoo seerasaa waan isin namni dubbatu tokko. Yaadni nuti yaadaa jirruu fi kan wangeelarra jiru tokko miti. Achi sa'aatii 3 fi sa'aatii 9 minaaminee miti wangeelli gaafa sadaffaa guyyaa sadaffaa deebi'ee ka'ee gooftaa Yesuus. Ayyee okay guyyaa sadaffaatti fi guyyaa sadi boodaan maaltu badee jecha irtareetan sobadhaaree ka'uunsaa mooyyuu. Almaas cufadhu saaraa jarjartan wajjin haasaa. Waan siin jedhe Yesuus Kiristoos guyyaa sadaffaatti kaafame moo guyyaa sadi booda kaafame? La abumaas guyyaa sadiisaatti kaafame. Aboo almaas cufadhu maqaa isaatiin yoo taana. Maal maafan cufadha? Almaas dubbadhu nan cufadha ni bira kun. Qoy. Saaraa mee saaraa cufadhu maqaa gooftaa keetiitiin. Cufadhu na afaan hin dubbatin hanqaan maqaa si waamu. Okay. Ayyee dhaggeeffadha abumaas waan fuulduree ta'u tokko dubbate fakkeenyaa fi guyyaa sadi booddee du'aanii kaafamaa kan jedhamu ni danda'ama jechuudha akkasitti akka yaada keessanitti garuu isin gara biraatti ibsachuu dandeessu waan fuulduree ta'u tokko ta'amu tokko. Dhaggeeffadhu guyyaan kun meeqa? Kun. Sadi. Qubni kun meeqa? Qubni sadi. Tokko. Guyyaa tokko. Guyyaa lama. Guyyaa sadii. Guyyaa sadii kana booda kaafame moo guyyaa sadaffaa kana kaafame? Guyyaa sadaffaa. Hin jedhu akkas. Hin jedhama bar guyyaa sadaffaatti du'aanii kaafamaa jedha. No hin jedhamu akkana jedha dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos ilmi namaa du'e guyyaa tokkoffaa miti guyyaa lammaffaati guyyaa sadaffaati guyyaa sadii booda jedha. Jaran uummata afaan Oromoon beeyne wajjin rakkisan akkanatti. Abumaas qonqaan keessa yoo isin galuu afaan Oromoo isin galuu deemalee guyyaa sadaffaatti du'aanii kaafamaa jedha bar qonqaan. Akkam afaan Oromoo isin galuu deeman jetta waan jedhe guyyaa tokko dhaggeeffadhu mee laali aboo cufadhu hamma dhufe. Almaas fi keeti wangeela dubbisi meenaan na bira jiru wangeelatu ani karaan deemaa jiraatu. Ati fi keeti dubbifadhu. Maali okay amma hojii haasayyeeti. Okay. Afaan Oromootiin si gaafadha Saara. Guyyaa takka guyyaa lama guyyaa sadii. Fakkeenyaaf
guyyaa sadaffaatiin dhufa yoo naan jette mana kan kee abumaas guyyaa sadaffaatiin dhufa yoo naan jette guyyaa sadii booda dhuftamoo guyyuma sadaffaa kana dhufta. Guyyuma sadaffaa sana dhufa. Okay, fakkeenya wayin barreessaa qote. Akkasuma goobas waan takka waan siif hin galle anaafis hin galle waliin rakkinu. Amma fakkeenyaaf bakkeetti jirtu guyyaan Ameerikaan na biraa guyyaan 29 Itoophiyaa akka taarikni guyyaan si biraa meeqaffaadharra? Jiiniinis meeqa barriinis meeqa guyyaan meeqa? Saara. Mootii eenyuun irratti qabaachuu. Laadhiin qabina irratti qabne jechuun ofii godhu jira namsi qabu hin jiru dhugaa wallahi. Namni tokko sirratti qabaa hin jiru. Namni sirratti qabaa hin jiru. Maaf malee. Saara. Dubbiin baay'isuuti ani yaane gaaffii kee dubbadhu. Waan si gaafadha. Baatiin keessa jirtuu fi guyyaan keessa jirtu bara keessa jirtu qofa naayimi guyyaa irraa kana naayimi. Isa guyyaa fi bara maaltu fidem bara ta'e yoo hin dandeenye miliki deem nagaan jiraadhu koomenti na arrabsi yoo feete feetu na eebise waan si gaafadhe deebise guyyaan keessa jirtu kuni baatii isaati bara isaati fi guyyaa isaa naayimi. Guyyaa sin beeku bara sin beeku waa'ee ka guyyaa fi waa'ee maalii dubbachuuf ol baani. Nagaan jiraadhu deem nagaan jiraadhu goobasi ishee achuma jala na arrabsi tole. Thank you. Waa'ee wangeelaa tun beekinsa hundeessu laalaa sa'in abbatu. Nagaan deem seera ta'e jedhe. Sara. Ayyee. Waan inni sobe takka ragaa tokko baasiiti waan inni sobe sana mee tokko dubbadhu. Guyyaa sadaffaatti deebi'ee ka'ee yaane inni immoo guyyaa arfaa jechuuf ka'e ta'e isa wangeela irraa dubbii galmeessu. Sara. Wal afaan Oromoo siif galutti hin jiru gaafiin kiyyallee siif galutti hin jiru maaliif hin deeman si galutti hin jiru waan siin jedhe mee afaan Oromoo kana wal barsiifnu irraa baranna waan siin jedhe guyyuma irra keessa jirtu. Ameerikaa guyyaan keessa jiru kuni baatii torbaffaa guyyaa 30 bara 2025 guyyaan sibira kanuma naa yumeet achi booda akkasii waliin haasofna. Guyyaan maalisi barbaachise barri maalisi barbaachise. Akka nagaan deem firaati boqoddo ishii goobaseen arraba kee itti fuun arrabsi akka nagaa si gaafadhe nagaan si umrii ta'e jiraadhu dheertu fayyaan jiraadhu deem bootaa nama gallakkise. Ayyee bootaa nama gallakkise ka mana namaatii bee oguu jedhan numa baanii goobasii. Baik Sara, dem kasetti. Ana sigoti waan guyyaa mana maadaami taariba mindaa isiituun beektu akka itti fudhattu guyyuma baatee malee tun. Wangeela qaban qabdu. Meeri nagaan siifaa ta'u jirtu. Sa'a sadii irrattii fi sa'a sadii booda jechuun uummata boodaa fi ittii kana hin beekne jechi ittii kun waan dhaabbatuuf hin beekne rakkisa jedhan. Biyya namaa gallakkisaa deema qaraa. Okay, Meeri jirtu? Jira galata rabbii akkamisen. Nagaa atis wayinaan loltaa ife. Maaltu lola fide obboleessa koo osoo walii galtee hin jiru. Akkas. Maali Amaarri fi Oromoon walii galtee maa Oromoon lama walii galuuti. Islaam illee taanu Kiristaan illee taanu. Meeri waa si gaafadha. Meeri guyyaan si biraa kun guyyaa meeqa? Walumaafin sin jedhe fakkeenya. Ani gaafii deebisuu sin dhufne jedhe gaafii gaafachuu sin dhufne jedhe. Yaa hin deebisin afaan Oromooti walumaan si afaan Oromoo qofaan si gaafadha malee wangeelaas Quraanaas sin gaafadhoon. Guyyuma taarika qanii guyyaa irraa guyyaa fi baatii fi bara qofa naa hime akkas bira sa'aa jirtutti biyyaan hin jiru feeti wal jirru adda adda waan ta'eef. Ani sin jedhe gaafis deebisuu dhufne gaafatamuu sin dhufne gaafachuu sin dhufne. Ani hin beeku. Ayyee deema. Atiis nagaa deema ayyee. Ani maal firee? Wanna dhufeef sitti makaa? Natti hin himin. Anis natti hin himin dhaga'uun fadhu. Amaanuweel ittiin haasawa deema. Bootaa san namaa gallakkisi Meeri. Abboo shahadaan qabachuu dhufe an adaraa rabbiin an darbiin. Hin qabatin. Adama qabatin. Amaanuweel nagaan siif haa ta'u. Ameen ameen. Akkam jirtu? Jirtaa nagaadhaa? Gaafii kana namni shahaadaa gaafii dhibba meeqa kana si gaafa gaafii nan gaafii jira maal gootan tiktookii banattanii yoo gaafii namni isin hin gaafanne yoo nama hin gaafanne maaf seentan tiktookii banattanii? Way ajaa'ibuma rabbii. Hin beeku hoo? Hin beekisiin hin jenne boo hin beekin boo? Beeyi boo? Na abaara jirta moo?
galgala networkiin hin dalagu kan dhufu naan lola bakka akkasuma sagantaan Namni nama abaaru abaaramaadha jedhama saafni nama abaaree. si abaaree beeka maal sin jedhame Astaghfirullah. acha ayya calji ta'i guyyaa hin beekne gaafa guyyaa baratte bara keessa jirtu yeroo sana dubbise ishee amaanee jirtu hello Allah ya jaya Abet. akkam nagaa Nagara akkam. jira galata rabbi ani islaama ato Ani Kiristaana. ani quraanaatu rabbi kiyyaatu islaama ta'e naan jedhe ato Anis Yeesoo kiyyaatti Kiristaana ta'e naan jedhe. naa kan ni kiristaanaan taanis hojji Welcome. waan amma jette waan naan jette waan naan jette yesuustu kiristaana ta'e naan jette yoo jechuma kana je ofiddan kiristaanaan ta'in lallabu ammarraa agartee gooftaa fudhadha wangeelaas kunoo Baay'ee maaliif waan amantaa fi musliima kiristaana abbaan fedhe waan fedhetti amanu maa waan akkasii qaaqxuu baay'ee. wangeelaatu lallaba wangeela kee uumama hundatti lallaba dirqama isa commandment ajaja waaqayyoo raawwachuu jirra Ayyee maal amma mee maaloodha amma waamti amma fakkeenyaaf ani garuu jechuudha dhugaa dubbachuuf taanaan. Ayyee waan si gaafadha okay si gaafa yesuus kiristoos du'ee guyyaa sadiitti kaafame moo guyyaa sadii booda du'aa kaafame Guyyaa sadii. Obboleessa koo obboleessa. Ayee maal jette bro? Amaanu'eel ibroodha moo bro waan yesuus kiristoos guyyaa sadii booda du'aa kaafame moo guyyaa sadaffaatti du'aa kaafame Guyyaa sadaffaatti du'aa kaafame. Gobas boqonnaan guyyaa sadii booda jettu yoo jiraatte wal diigee moo wal hin diine Ati maalidha beektaa wanti amanuu qabdu bro? ana dhiise ani waan miti waan sin jedhe ma deebise ati akka itti amantu yesuus guyyaa sadiitti du'aa kaafame jetta wangeelli guyyaa sadii booda du'aa kaafame jedhaati kam fudhanna Isuma wangeelli jedhu fudhanna isa wangeelli jedhu malee sani jedhu fudhanna. wangeelli lachuu jedha kam fudhanna Waan wangeelli jedhu macaafa qulqulluu kan inni jedhu fudhanna. macaafni akka jedhu guyyaa sadaffaatti du'aa kaafame sin jedha Luqaas Maarqos Maatiyos illeen akkasuma gartee Maatiyos Marqos keessatti yesuus kiristoos guyyaa sadii booda du'aa kaafame jedha kam fudhanna Inni leenca jabiddaadha akkamittiin olaa sa'anii maaliif gaaffii akkasii na gaafattaati braazer? maal taate leenco okay mee waa si gaafadha afaan oromoo guyyaa sadii booda jechuun akka jechaan dubbadhee kana tokko Guyyaa sadiitti isaa ka'u afuritti isaa ka'u shanitti isaa ka'u Iyesuus du'aa ka'eera kana nana manaa. maali kijiba ka guyyaa kam kee guyyaa sadaffaa kee moo guyyaa sadii booda kee Ati guyyaarraa maal qabda inni du'ee du'aa ka'uu isaatti namantu maalirraa qabda isa? akkamitti amantatti guyyaa akkami fudhatte guyyaa inni kee kana guyyaa sadaffaati jettee akkami fudhatte guyyaa kam akkami fudhachuu dandeesse wangeelli kee lachuutu wangeeluma keetti jedha Isatti olaasa'uun hin danda'amu inni guyyaa sadii bulee. Waa si gaafadhu Maarqoosii fi Luqaas Yohaannis hafuura qulqulluu tokkoon gaggeeffamanii miti Maarqoos guyyaa sadii booda jedha Luqaas guyyaa sadaffaatti jedha hafuura qulqulluu kamtu dhugaa dubbate Hafuura qulqulluu isa olii dhufetu inni isaan tokkumadha biroo. maaliif Maarqoos guyyaa sadaffaatti kaafame innis guyyaa sadaffaatti kaanis guyyaa sadaffaa maaliif hin jedhini kun guyyaa sadii booda jedha No guyyaarraa maal qabdati ilaa Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'e inni du'ee du'aa ka'eera waan ta'eef ati isa matti amani du'umaa ka'uusaa guyyaa afurisaa ta'u sadiisaa ta'u soo barreeffama sanarraa du'aa maayyuu hin qabdu jechuudha. Yesuus kami Yesuus kun tokko moo lama Yesuus Yesuus tokkumadha inni immoo isa du'ee. Hold on Yesuus guyyaa sadii booda kaafame kami kan guyyaa sadaffaa irratti kaafame kami So barreeffama fakkeenyaaf haa ta'uti namni tokko gaafa barreessu jechuudha. Barreeffama namni tokko gaafa barreessu jechuudha amma wanticha ibsuu isaadha malee rakkoon qabatu waa'ee guyyaa dhiisi walumaa galatti guyyaa dhiisi guyyaan rakkoon qabu. Fakkeenyaaf kitaaba wayitiin barreessaa waa'ee seenaa Amaanu'eel akkaataa itti battadha sun. Dhaggeeffadhu kitaaba tokko barreessiti maatiin ta'e waa'ee seenaa Amaanu'eel jedhanii
Ma obboleettiin tantee obboleessi kan koo biyya lafaarraa waggaa 20 takka boqotee jedhee barreessa. Obboleessi kan keetii waggaa 23 jedhee barreessa. Kitaabni gartee maxxansa gabayaa irratti gurguramu kitaaba lamaan kanarraa umriin kan kee kamtu dhuga? Deebisi goobasi. My God. Amma maadha beektaati waan seenaa wantoota tokko walitti qabattee waa tokko jechuun munoo faayidaan qabu garuu. Afaan Oromoo sii gala afaan Oromoon dubbachuu jiru sii gala Amaanu'eel. Naa gala biroo. Eessi waan sin jedhe biyya lafaarraati boqottee jirta kitaaba seenaa kan kee gaafa maatiin tantee obboleeyyan kan kee warri baratee barreessu. Hin boqonne ani jira. Nama biraa fakkeenya naaf fudhadhu. Ayya fakkeenyaaf maatii keessaan inni boqotee jira moo hin jiru? Abbaan abbaa keetii harmee teeti? Jiru isaan jiru. Abbaan kan kee kitaaba abbaa isaa barreessee abbaan kan koo biyya lafaarraa waggaa 60 boqotee jedha. Obboleettiin isaa kitaaba barreessite waggaa gartee 63tti boqoteetti. Kitaabni kun kami kan umriin isaa dhugaadha eenyu dhugaa dubbate isaan lamaan irraa? Mee macaafa bakka dogoggora godhate beedaan naa dubbisime mee kamiif kam? Kanuma Yesuus du'aa ka'uu kana. Mee lakkoofsa meeqa dogoggora godhate? Lakkoofsa Marqoos 8 takka dubbisi. Maal jedhame? Mee naa dubbisi. Maal hin qabdu wangeelati mana keessa akkanuma deemta Amaanu'eel. Qaba garuu gaafii baay'ee ati maayikiroo sekendii keessatti gaafatti waan tokko gaafattu nama fakkeenyaa fi nama macaafa qulqulluu qo'ate tokkoo fi kan biraa gaafattu nama dogoggorsuun ni dandeessa jechuudha. Sun immoo dogoggorsuun kanuma biyya lafaadha. Afaan Oromoo baratte moo Amaariffaan baratte moo Oromiffaan baratte? Ani Amaariffaayyuu dhaga'een beeku biraa seeranii Oromiffaan dhaggeeffadha. Okay, waasi afaan Oromoo yeroo walii galle wangeelis afaan Oromoo sii gala. Fakkeenyaaf afaan Oromoo irratti walii hundoo ina qoy. Guyyaan har'aa sibira meeqa? Ameerikaan guyyaan nabira ji'a 7ffaa guyyaa 30 bara 2025. Sibira guyyaan meeqati amma barrinii fi guyyaan? Harri guyyaa 11 Baatii dura baatii naayim dura. Baatii 11ffaa raka braazer. Baatii 11ffaa guyyaanoo? Guyyaa 23tti qabadhu. Guyyaa 23 barri noo? Barri 2017tti qabadhume. Bara 2017. Ishi akkanaan si jedha amma dhaggeeffadhu. Yoo gaafii kana deebiste goobazi ati nama afaan Oromoo barate. Okay. Baatii takka 24 bara 2017 takka guyyaa 25 bara 2017. Okay, akkanaan si jedha amma afaan Oromoo yoo kanarratti deebiste ati nama goobazi. Amaanu'eeliin si jedha ji'a kana guyyaa 25tti boolee irraa koottu na fuudhiin si jedha konkolaataa keetiin. Guyyaa kam dhuftee na fuuta? Ji'a kana. Guyyaa kam? Ji'a kana jechuun irra deebii jechuu koodha gaaffii ji'a kana. Xayyaara yaabbadheetiin Ameerikaarraa boolettiin bu'aa ji'a kana baatii 11ffaa tana ji'a kana guyyaa 25tti booletti wal agarraa boolee na fuudhiin sin jedha. Boolee yoom dhuftaati konkolaataadhaan? Okay. Dhufuu kootu moo guyyaan si fuudhutu barbaadame? Guyyaa barbaade. Booleerraa guyyaa 25 xayyaari na buusaa koottu na fuudhiin sin jedha achitti boolee. Ayyee. Guyyaa kam dhufta? Guyyaa 23 dhufta moo guyyaa 24 moo guyyaa 25ti? Kuni baay'ee akka yaada dhuunfaa kootiidha waan nama dhibu keessaati ati yaada afaan Oromooti gaafa jira. Amaanu'eel ji'a kana eerpoortiirraa guyyaa 25tiin eerpoortii bu'aa guyyaa 25tti achi wal arginaan sin jedha. Guyyaa kam dhufta? You live in? Where? Kuni yaada mataa kootiidha mani 24 dhufee bulee si eeguu nan danda'a. Sila dhagaa kana leesuudheefi. Because Anwar's gonna pick us up from Manomiski. Yeah, that's when some rocky kind of food have bought from us. Makina Gudora. It's a higher food up here. Which you jala higher. Sorry, I'm waiting to be say. Amanu, one day. Jia, the Balaria Yara Muratin, Giacana, Giacorataka, Guyadi Demishani Airport Timbuati, Airport Guyadi Demishani Food in Sinjera. Guyakam Dufta.
So gaafa itti dhuftu bakka nama 24 illee dhufee bulee si fuudhuu nan danda'a fakkeenyaaf gaafa sana achi Guyyaan bulee. dhufu guyyaa kami ani eenyu ani guyyaan dhufu guyyaa 24 moo guyyaa 25ti. 25 dhufa jettee tamniire. Guyyaa goobas guyyaa feetu ati guyyaa tokko achi bultee achi teessee eeguun malta ani kaniin dhufu guyyaa meeqaati. Okay. Kan baantu ati akka lakkoofsa biyya keessanitti haasa'arta? Aboo lakkoofsuma keetiin siimu jira biyya lafaa aniin kun lamaa miti. Eerpoortii Itoophiyaa ji'a kana 25tti boolee irraa na fuudhiin siin jedha. Sa'aatii meeqa? Guyyaa meeqaffaati? Sa'aatii meeqa tas Guyyaa geesse? meeqaffaati? Sa'aatii meeqa tas? Gaafannan tasaa. Achi booda soo ina tasaa dura guyyaa kana guyyaa meeqaffaati? Guyyaan ati guyyaan ani dhufu. 25 dhufta ka? Goobas 25ti. Goobas. Okay. Ji'a kana guyyaa 25 boodan booletti bu'e yoon jedhe guyyaa kami? 25 booddee jechuun 26 fa'ikaa. 26 jechuudha. Enna. Okay, ayya kanuma siyaataatu 26 hin beeka. Garaagarummaan guyyaa 25tii fi guyyaa 25 fi guyyaa 25 booda jechuun maal jechuu? Garaagarummaa sa'aatii 24 jechuudha. Oyo. Dem. Ati kana dem bakka. Maal eessa dem? Mana barumsaa irraa xumurte kutaa tokkoffaa deebii baradhuu kootti ishee. Kan Ameerikaaf kan Itoophiyaa tokko minika. Ati kan Ameerikaa gaafachaa jirta. Dem Ameerikaas hin gaafanne. Maalii fi qoy na amansiisi maal? Dem baradhuu kootti kutaa takka deebisaa peente tan hunda walii qaba. Wallahi lazim. Mata afaan Oromootuun beekne asirraa nu rakkaa. Kan addooma kan godhe hafuura nuun jetti. Hafuura maali isiniif hin galu afaan Oromootu isiniif hin galu hafuura maali? Baacaa akkamiin qaraatanii isin. Maybe isin biratti aan baatoo mala.